uummanni Oromoo hundi keessan baga gammaddanii. Amboo fi Doldolaan bara kana akka Itoophiyaatti qabxii olaanaa galmeessaniiru. Ibsa guutuu isaa akka armaan gadiitti isinitti hima. Qormaata kutaa 12ffaa bara kana qabxii olaanaa galmeessuun Doldolaa fi Amboon Oromiyaa waamsisaniiru. Bifuma kanaan mana barnootaa Ifa Booruu Doldolaan dhiiraan qabxii 591 saayinsii uumamaan tokkoffaa ba'aniiru. Akkasuma mana barnootaa boordiingii Amboo dhiiraan qabxii 562 fiduun saayinsii hawaasaatiin tokkoffaa ba'aniiru. Bara kana barattoonni 804 darbuun kan beeksise ministeerichi barri kun isa bara darbeerra fooyya'aa ta'uu ibseera. Naannoowwan lakkoofsaan barattoota hedduu dabarsan wal duraa duubaan Finfinnee, naannoo Hararii fi naannoo Amaaraadha. Bara kana barnoota saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaan naannoon Oromiyaa qabxii olaanaa fidaniiru. Akkasuma saayinsii uumamaatiin qabxii 579 fiduun lammaffaa kan ba'an Finfinnee mana barumsaa Bisreet Gabriel jedhama. Saayinsii hawaasaatiinis 548 fiduun Seenet Yoosef irraa qabxiin kun galmaa'eera. Walumaa galatti barattoonni saayinsii uumamaa 11.4 bara kana darbaniiru. Akkasuma saayinsii hawaasaatiin 503 bara kana darbaniiru. Walumaa galatti akka biyyaatti 804 50 ol fiduun darbaniiru. Walii galatti barattoonni 48 fi 929 bara kana akka darban ministeerri barnootaa himeera jechuudha. Bara kana manni barnootaa 1249 barataa tokko illee hin dabarsine. Bara kana akka biyyaatti barattoonni 2384 500 ol fidaniiru. Isaan keessaa Oromiyaan lammaffaa irratti argamti. Baay'inni Oromiyaan qabdus 794 lammaffaadha. Tokkoffaarra kan taa'e Finfinneedha. 888 fiduun tokkoffaa ba'eera. Sadaffaan immoo naannoo Amaaraati. 385 fiduun naannoon Amaaraa sadaffaa ba'eera jechuudha. Akkasuma illee remediyaaliin bara kana akka jiru ifoomeera. Egaa uummanni Oromoo hundi keessan baga gammaddanii baga milkooftanii horaa bulaa isiniin jenna.